السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركفوني أكم جرتو كوجمتو تافي جالتمتو تشانالي إفابور أيين هرس ورث ديبنة جرا رمضان أقويا سجلا فانجينة جرا نمط أمورو ربي نهاتاجو أرمو كيسما أجايبا كمانة ورث دفنه كيسما كنا كوني كيسما مالكته أمندرو هدون كيسني بيتني كم بين مو نبرتن إشين جرا ما ندرتك كوكوبني مالك ربطو بدين وقتمو واحد دو ميرا كيس سينجل جوبي برنو تدو جنفر أشي ربطو رفديوا جرا hangat mati hordoftan qofa waa raawwatu dandeettanii warri tokko tokko immoo jalqaba kana aleera tara kanaaf warroota cimaa fudhatuu hin dandeettanii jechuudha. Kanaaf haga dhumaatti wal hordofnu jenna. Kanatti aansuudhaan immoo warroonni chaanaalii kanaaf haala taatan subscribe like share gochuu immoo akka hin daganne subscribe kana itti jajjabeessaa isiniin jenna. Keessumaa kennan jalqaba irratti wal bartu jechuudhaaf yoo kadeemnu ta'u aqran tana mumarra dubbatuuf deebaan irraa keessumaa kennan waan isin affeeruu qaba. Waan ummata kana kolfisiisuu danda'u ka kolfisiisu immoo ka barnoota isaaniif ta'u waan ummata kana bashannansiisuu danda'u keessumaan kennan nu jechuu qabaa jechuudha. Kanaaf hanga jechoota lamaa jechuudha nu jechuu danda'u qabaa yoo lamaan danda'u tokkotti illee dhiisuu hin dandeenya tokkuma yoo hundi deemu anatti isiniif dabalaa jechuudha. Hayyee anaa dhufu isin jennee jirra bakka nagaan dhuftan. Hayyee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel إفا بورو isinin jechaara walidda chaanii jirra. warroonni mootu haasawa kana yookaan dubbii kana dhageettan subscribe like share gochuun dagatina isinin jecha eeyyan hadhama wani gaafii qaba hayyee gaafii ani qabu hayyee mee waan jireenya keessatti gaafa dhageetti si kolfisiise yookiin immoo kitaaba tokko soo dubbistu argitee si kolfisiise yookiin kana marraa dhageettee kolfite waan nama kolfisiisu wayii har'a asirratti akkamitti barbaadite wayne garuu gaafii dingataa wayiitu na gaafatame inshallah rabbi alaafisu waan nama kolfisiisu kanallee an baay'ee hordofu inshallah dhiifama waliin miira keessa galaa jira bara. Soqaa jirta? Soqaa jira. Ooma salphaa yoo muduraan beektu yoo muduraan beektu. Yeeka inshallah. Hayyee hordoftoota chaanaalii Ifaa Booroo dhageeffadhaa isiniin jecha gaafii dingatatti natti dhufe yeeka beektaa isin dura jalqabee jira kun jalqabaara. Itti fufee jechuudha. Jalqabaara. Itti fufu. Mudannoo akkamiiti? Mudannoo mucaa wahiiti. Ana miti nama wayiitti irraa himuu deema maqaa isaallee hin dhahu mucaa wahii beektaa ganda keessa ture akkaan kijibaadhallee akkaan bakka gowwaadha. Mucaan BBCdha. BBC wanni jedhamu odeeffannoo kana guutuu waan silaa dhaga'ee fi waan silaa ijaan argallee waan silaa gurraan dhaga'ellee waan silaa namarraa dhaga'ellee waan silaa ijaan argallee gadhiisa bakka ganda keessa. BBCdha jechuudha. BBC jechuun kun kan miidiyaaleen hedduun immoo yeroo waan tokko dabarsan ragaa arganii kana BBC irraa jedhaniitiin ragaa godhatan. Akkasi. Kanaaf mucaa waan dhaga'ee hundaa ima odeessaa jechuudha. Ima odeessaa waa takkitti lafatti nambisu. Hayyee. Namni isa biratti waan haasa'u. Namni isa biratti waan haasa'u yoo haasa'uu barbaadanillee mucaan sun jira jedhanii anamma maqaa isaan dha'u goruun beeka mucaan sun jira bakka jedhanii bakka mucaa sun eeggatanii walumaa galatti haasa'an jechuudha. Bakka mucaan sun hin jirretti hin haasa'anii bakka mucaan sun jirutti dubbii takka lafaan kaasan. Ini dubbii ganda keessa hima waan ta'eef. Ganda keessa hima waan ta'eef kijibaadha bakka BBC waan ta'eef bakka. Hin dubbatanii jechuudha. Hin dubbatan bakka isa eeggatanii dubbata wayita dubbii hawayii haa dubbatu barbaadanillee. Hayyee mudannoon isaa gara dhumaatti maal ta'etti nu oofa? Mudannoon isaa gara dhumaatti amma deemee dargaggoomee fuudhuuf yeroo jedhu ganda keessatti gandi marti isa beeka akka inni kijibaa ta'e akka inni gowwaa ta'e isa beeka gandi marti harree intala kadhatee jaarsota ergatee mucaa kijibaa sanitti mucaa gowwaa sanitti hin kennu miinullee salphisee intala kennallee haa salphisuufi jedhanii dhoorgatan marri mucaan kun amma aaree biyyaa bahe biyyaa namni kijiba isaa isan beeyne fi gowwummaa isaallee isan beeyne biyyaa bahee akkasitti intala kadhatee biyyoo isa beeka gowwummaa isaatiif kijiba isaallee akkasitti itti kenne marri gaafa kaanii sargii godhanii haaluma gaarii digisanii sargii bal'aan itti fuudhanii fuudhee san argate maashaallah san argatee jira rabbi haa qajeelchisamu inshallah rabbi haa qajeelchu san argatee jira amma sargii godhanii sargiin bira dabree akkasumatti bakka bulii 15 deebi'an guyyaa 15 deebi'anii guyyaa 15 deebi'an nama hedduun deebi'anii amma guyyaa 15 warri illee waan beeku akka inni gowwaa ta'e akka inni BBC ta'e warri isaallee waan beekuuf amala isaa beekan jaarsota shawwaamanii yaa manguddoota teena yaa hayyoota teena mucaa kan amala isaallee beeyna gowwummaa inni qabullee beeyna akkasuma kijiba isaallee beeyna warri sun immoo isaaf addisinullee addisidha akka inni gowwaa ta'e hin beekanii akka inni kijibaa ta'e hin beekanii kanaafuu waan nu godhuu qabdan mucaa kana isin jidduutti kenne yoo inni haasawa takka dubbatuuf yookaan kijibuuf ol fudhatu nurraa gadi qabaa sirritti nurraa eega akka inni nu salphifne
akkuma inni dubbanne sirriitti akkuma inni dubbanne namatti ramadanii jechuudha. namatti ramadan. Poolisii. Hayyee. Jaarsota shanii bira ka'anii amma iddoo akka sargii sanitti namni illee baay'atu gizee warra deebi'an kana deebanii aga nama 10 wayyiitiin akkas deemanii wayita jiran hin taa'anii keessummaa hin keessummeessanii wal teessisanii akka tasaa tahee soddaatiin inni as taa'a jaarsonni illee as teettiin jaarsota jidduu ta'a akka tasaa tahee soddaatiin garas jirti fuuldura isaa. Manni mana tokko keessa jiranii. Mana tokko keessa jiranii manni immoo kutaa addaan baasa. Inni immoo asuma ilaalee arga. Ija gadi Hawaasa jira jechuudha iddoo sanii. ija gadi qabu mucaan bara harkallee waan balleessu dubbii bichaa miti ijallee gadi qabatu ijallee waa balleessa mucaan. Mucaalleen ijaa waa balleessa zim jedheetu maal laalee asii achi. Mana keessa. Wayita laalu soddaatiin isaa keessummaa itti dhufte soddaatu itti dhufe waa diggiftii mire waa gootii nyaata gootii osuma marqa godhaa jirtu bakka namni silaa yoo haa godhu waa itti bahee fi hin baanee fa'aa sooqidhi itti ta'e moontaanee fa'aa alaa mire yaartiin osuma marqa fuutee afaan hin qabde waa itti taqqichaan itti ta'e sooqidhi itti ta'e jettee laalti. Amma osuma afaan hin qabdu jedhee amma dubbii wal fudhatuuf. Gizee tokko fa'aa isii nyaattu kan arge. Isii nyaattu kan arge gizee tokko himuu barbaade Uummata jiru kanatti himuu barbaade. halqii agana baay'atee mana keessa isa waliin alangee deebi'ee kanatti himuu barbaade. Jaartiin nyaatti jechuudha. Jaartiin nyaatti jechuudha. Hayyee. Jaarsonni silaa dhagaanii miree eegaa jedhaniini. Gadi qaban. Gadi qabanii qommoodan zim jedhi jedhaniin. Ammallee jaartiin deemtee baaftee wayitaawwanni jettu ammallee afaan hin qabde waa itti taanii jettee laalu. Ammallee himuu barbaade olu taal. Jaarsonni ammallee hima gadi qabde. Inni bakka muddamsiifte dubbiin. Ammallee deemanii wayita sadaffarra gaan dhima arga ammallee jaartiin marqa baaftee qicaa itti hortee wayita keessummatti fidu bakka qicaan itti ta'ee jettee ammallee sadaffaa afaan hin qabdu. Abboon dhageettanii jedhe olu taalee osoo jaarsonni gadi qabdu. Ani silaa asii osoo isin dhorgitan jaartiin sun achii marqa hafittu jedhe. Isin asiin qummuudaa jirtanii osoo argu marqa hafittu jedhe akkasitti. Isin silaa tokko fuullee silaa himee kasirree suna dhorgitanii lammaffallee kahimuna dhorgitanii jedhee sadaffaa olu taalee silaan uummateenni haalaallu jaartiin marqa hafittu jedheni. Jaartiin marqa hafitte aseenni haalaallu jedhen. Kanaafuu nama akkasii ta'uun hin barbaachisu. Kisa bareedduudha barnoota illee namataati warroonni haasawa baay'istanii bakka hin taanetti haasawuun akka eebii ta'eefi akka nama rakkisu asumaan nu hubattan jennee abdii qabna. Kanaafuu wanta akkana kanarraa of qusadhaa jechuun dhaamsa kennaa jechuudha. Ani sila dhaamsota akka hedduu sila taasaa ta'ii qaba sila itti dabaluu barbaada waan itti dabaluu hin barbaanneef. Haaraa itti nu dabale barbaachisaadha. Sa'aatiinis deebiitiin jira hordoftoonni asirra jira kun baay'ee sa'aatii dheeraa fudhachuu hin barbaadan. Dhumarratti immoo du'aayii eewwannoo du'aayii ni jira du'aayii yeroo ramadaana geessan. Kanaaf asuma nama gariidhaaf keeyidee haa taatu waan sana osoo itti mee xumuree natti tola. Kanaaf warroonni ramadaana soomtanii tuni asii isiniin barnoota yoo ta'u dhumarratti immoo yeroo lulluuqatanii geessitan waan jettan isiniif immoo barbaada hedduun keessa beekuu dandeettanii hedduun keessa immoo hin beektan jedhee akka beekus isin beekaa jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabarratti lulluuqatan maal jedhan beektee du'aayii wayii yeroo sadii isin jedha hundi keessan affasa. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى كان قبضا من قبل نري ما شاء الله كان إيرا ددي على لاتي دعاء كان قبضا أفسا يرو رمضان كيسان تمرتان إتين تمر عشان جنة عندي كيسان ورنا جاي فتني هدو قلتوما وروني channel كنا فراتان سبسكرايب لايك شير قطشو إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.